nagaaf araarri Gooftaa isiniif haa baay'atu. Sagalee Waaqayyoo Wangeela Maatewos keessatti akkas jedha. Balbala rukutaa isiniif hin banamaa, kadhadhaa isiniif hin laatamaa, barbaadaa hin argattu jedha. Inni tokkoffaan balbala rukutuudha. Namni gaafa Waaqayyoon gaafatu fedha garaasaa Waaqayyo Gooftaan maccaa isaaf hin kenna. Wanta inni barbaadee jiru isaaf hin kenna. Wanta inni dharra'ee jirus isaaf hin kenna. Balbala rukutaa isiniif hin banamaa, kadhadhaa isiniif hin kennamaa, barbaadaa hin argattu jedhe. Balballi inni Yesus harka jiru kun balbala jireenyaati. Don't forget. Ka fuula Waaqayyootti deddeebi'u. Ingiliffisaa aaksedha. Gaafadhu jedha. Gaafachuudha. Amaariñaansaa anኳakwaayedha. Rukutaachuusaati. Lamminuu isaxxaachuwaal jedha. Itoophiyaa afaan kunii sirriitti ni kamne ta'een beeku. Afaan macaafni kunii Ingiliffisaa gaafadhu jedha. Afaan Oromoonsaa kadhadhu jedha. Sanas haa ta'uu kanas haa ta'uu wanta Waaqayyo gochuudhaaf jiru Waaqayyoon kadhachuun ga'ee nama tokkooti. Waldaan kiristaanaa Waaqayyoon gaafachuu danda'uu qaba. Akkamittiin amantoonni Waaqayyoon gaafachuu danda'u kan jedhuu fi tokkoof tokko face to face yeroo waldaan awwaajii yookaas labsii kadhannaa baaste irratti argamuudhaan waliin kadhachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti argama isaa godhatee waldaan Waaqayyoon kadhatu hin milkaa'a. Amantoonni akkamittiin gara Gooftaatti guddatu isa jedhuuf yeroo tokkummaa qabaachuu qabu. Yerootti Waaqayyoon barbaaddatan qabaachuu qabu. Yerootti macaafa qulqulluu qo'atan qabaachuu qabu. Yeroo itti gara hafuuraatti barsiisa sagalee Waaqayyootiin guddatan qabaachuu qabu. Rakkinni biyya keenya irratti lafa dha'ee jiru tokkoof tokko barsiisaan macaafaa biyya keenya keessa jiran gadi bu'anii saba barsiisuu hin dandeenye. Haga gadi bu'ee amantoonni hin baratinitti amma gadi bu'ee amantoonni baratanii amma amantoonni bii sagalee Waaqayyoo hin baratinitti tajaajilaa gahaanis argamuu hin danda'u. Faarfataa ga'aanis argamuu hin danda'u. Raajii ga'aanis argamuu hin danda'u. Amantoonni dubbii sagalee Waaqayyoo kana sirriitti barachuu danda'uu qabu. Amantoonni uf danda'aniiru kan jedhamu yoo isaan mana ijaarratan miti. Yoo isaan dubbii sagalee Waaqayyoo dubbifachuu danda'an bara bineensichi biyya lafaa irratti moo dubbii sagalee Waaqayyoo garaa isaanii keessaa yoo qabaatan, humnattiin hafuuricha hamaa sana mo'atan yoo qabaatan, humna akkasii kanaa yoo qabaatanii seexana mo'uu danda'u. Humna dubbii sagalee Waaqayyoo nama qabutu seexana mo'uu danda'a. Humna ergaa sagalee Waaqayyoo nama qabutu seexana mo'uu danda'a. Biyya lafaa mo'uu danda'a. Foon mo'uu danda'a. Cubbuu mo'uu danda'a. Jallina mo'uu danda'a. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessa garaa isaatiin qabu yoo ta'e, ergaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana garaa isaa keessaan qabu ta'e sabni kun qabeenya isaan milkaa'uu hin danda'u. Jireenya isaan milkaa'uu hin danda'u. Inni lammaffaan jireenyi amantoota Itoophiyaa keessa jiranii guutummaa guutuutti miidhamni isaanii guddaan wal goyyoomsuu bare, miliquu bare. Sagalee Waaqayyoo keessaa miliquu bare.
sagalee waaqayyoo keessaa muuvii gochuu bare. Sagalee waaqayyoo sirriitti abbaan hafuuraa barsiise hin jiru. Mee laalaa, kana laalaa, hodhaan wayyaa kanaa fagootti mul'ata harka koorra kan jiru. Jireenyi amantoota keenya akkatti Kiristoositti hodhamee hin mul'atu fayyummaan isaanii ta'ee jennaan gooftaa wajjin adeemuun isaanii ulfaataadha. Aannaansaa boo'ichi isaatti fufaa jiraata. Sagalee waaqayyoo gooftaa maccaa ofirratti hin hordofu yoo ta'e, dubbii waaqayyoo gooftaa maccaa sanaaf yeroon laatu yoo ta'e, sagalee waaqayyoof iddoon laatu yoo ta'e, sabni kun saba aadaa, saba boo'aa, saba gaddaa, saba imimmaan dhangalaasaa jiraatu ta'uunsaa beekamaadha. Dubbii sagalee waaqayyoo keessatti sagaleen waaqayyoo aangoo qabeessa ta'uusaa gaafa arginu, dubbii sagalee waaqayyoo kanaan humnaaf jabinaan sagalee waaqayyoo kanaa barsiisuu danda'uu qabna. Inni sadaffaan fayyummaan amantootaa eegamuuf tiksee gaarii qabaachuu qabu. Tiksee gaarii qabaachuu qabu waaqayyo gaditti. Soortuu wangeelaa qabaachuu qabu, paastera qabaachuu qabu, raajii qabaachuu qabu, barsiisaa macaafaa qabaachuu qabu, nama sammuun isaanii fayyaa ta'e bulchaa waldaa kiristaanaa qabaachuu qabu. Bulchaa waldaa kiristaanaa kan faayidaa namarraa barbaadu yoo hin taane kan sagalee waaqayyootiin muuving embeleetirsitii isaa guddisu ta'uu qabaa jechuudha. Inni itti aanu gaggeeffamni waldaa kiristaanaa, kabajni waldaa kiristaanaa maayinni kan jedhuuf sagalee waaqayyoo gooftaa maccaaf gurra laachisiisuu danda'uu qaba. Tajaajilaan sagalee waaqayyoo gooftaa maccaa gurra isaa akka inni laatee dhaggeeffatu gochuu danda'uu qaba. Kana galatooma.